Bana kula lama bara kuma lama abdi demi sadi kawajam to dawat to tabi biasa kamul tano du araf kamnu ni sindage isa kan sindage isu Syamsu Bashiri. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti mootummaan namoota nagaa ajjeesuu hidhuu fi dararaa jiraachuun dhagame. Haaluma kanaan namoota lixa shaggar keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo bifa suukanneessaan ajjeesaa jiraachuu maddeen keenya naannicharraa gabaasanii jiran. Aanota lixa shaggar kanneen keessatti yakkoonni waraanaa seerotii addunyaa cabsanii fi sarbamiinsi mirga namoomaa raawwatamaa jiraachuun kan itti fe'ugaa ta'u ilmaan Oromoo saba tokko malee qabanii mukatti hidhanii dararaa adda addaa irraan ga'uu fi ajjeesuun beekamee jira. Godina lixa shaggar aanaa miidhagaan keessatti qonnaan bulaa maqaan isaa Caalchisaa Mulgeetaa jedhamu waraanni mootummaa Itoophiyaa guyyaa muraasaan dura qabanii erga of bira tursanii booda gara bosonaa geessuun ajjeesanii darbanii biraa deeman. Akka maddeen jedhanitti maatiin qonnaan bulaa kanaa manneen aanichaa keessa jiran irra deemanii gaafataa akka turanii fi dhuma irrattis eeruu argataniin bakka inni ajjeefamee darbatamee reeffa isaa argatanii jiran. Oduma ajjechaa wal qabatuun lixuma shaggar onaa Jibaat ganda muluuf haallee keessatti barataa badhaasaa Toleeraa fulbaana 9 bara 2023 waraanni mootummaa rasaasitti roobsuun ajjeesuun beekamee jira. Onuma Jibaat ganda Maaruu Gombottis dargaggoo Abusheet Akkalaa fi Salamoon Jaman qabuun harka duubatti hidhanii olii fi gad uummata keessa naannessaa ergaa turanii booda gandoo Maaruu Gombotti uummata yaasuun bakka hawaasni bal'aa fi maatiin dargaggoota kanaa argamanitti rasaasitti roobsuun gara laafina tokko malee ajjeesuu maddeen keenya naannicharraa nuuf gabaasanii jiran. Godina Shawaa kibba lixa aanaa Wancii ganda Diimtuu Goodeetti loltoonni mootummaa ajjechaa nama nagaa irratti raawwachuu maddeen himanii jiran. Loltoonni mootummaa qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin naannichatti bobbaafaman dargaggoota irratti xiyyeeffachuun ajjechaa raawwataa jiranii jedhame. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni mootummaa dargaggoo maqaan isaa Toleeraa Baqqalaa jedhamu karaarraa qabanii jilbeeffachiisuun rasaasaan tumanii ajjeesan. Gochoonni namoota nagaa haala suukanneessaan ajjeesuu kun Oromiyaa bakkeewwan garaagaratti bal'inaan adeemsifamaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Oduma wal qabateen godina Harargee lixaa mana hidhaa magaalaa Ciroo keessatti ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran hedduu ta'uu fi hidhaan guyyaarraa gara guyyaatti jabaachaa jiraachuu jiraattonni BBC'tti himanii jiran. Haaluma kanaanis Harargee lixaa magaalaa Ciroo fi gandoota aanichaa keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu jabaatee itti fufuun namoonni manni murtii bilisa baase hedduun balleessaa tokko malee baatilee 7 fi sanii ol sababa waajjirri poolisii gallakkisuuf jecha mana hidhaa keessatti raarfamaa jiraachuun beekamee jira. Namoonni mana hidhaa kana keessatti hidhamanii dararamaa jiran kanneen akka Ibrahim Jamal, Musa Muhammad, Diine Muhammad, Ibro Abdallah, Harun Aliyye, Birhaanuu Yohanne, Abdurrahman Usso, Abbitti Geetu, Musa Usman, Firoomsaa Adam, Shamsu Adam, Diine Jamal, Adnaan Yusuf, Hami Ibrahim, Ahmad Idris, Diine Aliyyi, Tashoomaa Baharu, Abdurrahman Hassan, Mahdi Yoyo, Abdallah Bakare, Halo Ushe, Ali Abdullah, Abdurrahman Adam, Nuruddin Ahmad, Dawid Musa, Dine Umar, Jawar Ibro Umare, Ramadan Ahmad, Yusuf Muhammad, Iftu Bakare, Nadi Muhammad, Lench Abrafi, Qasim Abdullah kanneen jaman ta'uu jiraattonni BBC'tti himanii jiran. Namoonni hidhamanii dararamaa jiran kanneen namoota siyaasaa kamirraa bilisa ta'anii fi jireenya isaanii mo'achuuf carraaqatan hoggaa ta'uu sababa tokko malee yakkamanii mana hidhaa keessatti baatilee hedduuf hiraarfamaa jiraachuus maddeen keenya gabaasanii jiran. Guutummaa Afrikaa keessatti geejjiba fooyyessuun barbaachisaa ta'uu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dubbatanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dilbata dheengaddaa daawwannaa Veetnaam keessatti geggeessan irratti dhimmoota jijjiirama qilleensaa fi hanqina nyaataa irratti mari'achaa yeroo turanitti biyyoonni garee G7 fi G20 jedhaman guutuun ardii Afrikaa keessatti daandii baaburaa ijaaruu akka danda'an eeranii jiran. Yeroo ammaa kana ardii Afrikaa karaa yookaan daandileen baaburaan wal qaxxaamuran akka hin jirre kan dubbatan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kunis biyyoonni Afrikaa keessa jiran qabeenya akka nyaataa salphatti akka hin qooddanne taasisaa jira jedhan. Ardii bal'aa Afrikaa san keessatti biyyi nyaata yookaan qabeenya garmalee qabdu turte tokko jirti haa jennu akkamitti bakka inni itti deemu geessuu dandeessi jechuun dubbatanii jiran ibsa isaanii kanan. Balaa dhala namaa mudachaa jiru tokkitti kan waraana Nikularaa caalaa sodaachisaa ta'e waggoota 20 yookaan 10 dhufu keessatti ho'inni qilleensa addunyaa akkaan dabalaa dhufu ta'uu kan ibsan hoggaa ta'uu rakkoo dhugaa keessa jirra. Kana irraa karaan itti deebinu hin jiru jechuun Joo Baayiden dubbatanii jiran. Oduma wal qabateen gamtaan Afrikaa garee biyyoota G20tti dabalamuun simatamee jira. Pirezidaantiin gamtaa Afrikaa Azal Assomaanii dilbata dheengaddaa jechuun fulbaana 10 bara 2023 gamtaan Afrikaa garee G20tti dabalamuu isaanii kabajanii turan. Kana malees balaa sochii humna Richard Keeloo 6.8 ta'ee fi biyya Morookoo mudatee yoo xiqqaate lubbuu namoota 2100 galaafate booda uummata Morokootiif mararfannaa qaban ibsanii jiran. Kanneen miseensota biyyoota 55 qabu gamtaan Afrikaa garee kanaa bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensonni dhaabbata garee G20
gamtaa Awurooppaa walii walqixa ta'uu sirnaan geggeeffamaa ture. Kunis bakka bombaan garee san keessatti akka dabalamu godhuuf ijame hanga ammatti miseensa garee G20 kan turte Afrikaa kibbaa qofa kan taate waggaa ta'u gamtaan Afrikaa seenuun isaa addunyaan garee kibbaa sagalee guddaa akka qabaatan gochuun garee G20 keessatti biyyoonni G7 jaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabatan irratti sagalee guddaa kennaa turan. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa Chaayinaa fi Raashiyaan olaantummaa irratti qaban BRICS jedhamu Saawud Arabiyaa fi Iraan akkasumas biyyoota biraa ofitti dabaluudhaan erga babal'atee booda ta'uu isaati. Hoogganaan garee Al-Shabaab Itoophiyaan amma dura ajjeesuu himtee Somaalilaand keessatti jiraachuun dagame. Hoogganaan Al-Shabaab raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa tokko dura ajjeeseetiin jira jee Somaalilaand keessatti sochii shororkeessummaa hoogganaa jira jedhame. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen hooggantoota Al-Shabaab keessaa tokko kan ta'e Fuwaad Mahammad bulchiinsa Lesaanaadoo keessatti sochii shororkeessummaa hoogganaa akka jiru ibsee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa adoolessa bara dabree hoogganaa adda dammaqiinsaa fi propoogaandaa garee hidhattoota Al-Shabaab Fuwaad Mahammad dabalatee namoota biroo sadii duula geggeesseen ajjeesuu beeksisee ture. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen Fuwaad Mahammad guyyoota muraasa darban keessa loltoota 600 dursuun itti fayyadama meeshaalee dhukaan irratti leenjisuuf akkasumas naannoo gaarreenii akkamitti akka itti fayyadaman qorachuuf gara Lesaanaadootti seenuu mirkanaa'ee jira jee. Maqaa qoosaa Shangolee jedhamuun kan beekamu namni kun lammummaa Somaaliyaa fi Swiidin kan qabu waggaa ta'u Ameerikaan nama achi buutee nama kanaa beekuuf badhaasa doolaara miliyoona 5 akka kennitu ibsaati turte. Itoophiyaan hooggantoota Al-Shabaab barbaadamoo keessaa tokko kan ta'e ajjeesuu gabaasuunis xiyyeeffannoo addunyaa akka argattu godhee ture. Waggaa tokko dura itti gaafatamaa bobbaa raayyaa ittisa biyyaa fi qindeessaa ajajaa poostii nageenya yeroo kan ta'an Meejar Jeneraal Tasfaa Ayyaaloo Fuwaad Mahammadii fi hooggantoonni biroo sadii ajjeefamanii jiran jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatti himanii turan. Humni ittisa Itoophiyaa ajjeefamuu Fuwaad Mahammad kaliif ergaa ifa godheen booda gareen Al-Shabaab moo dura jeewoo Fuwaad soba jechuun ibsa baasee ture. Qaama walabaatiin sirrummaan isaa mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us gaafii fi deebii Fuwaad Mahammad kaliif taasisanidha jedhaman ergaa ajjeefamuu isaa Itoophiyaadhaan ibsamee booda sabaa himaa irratti baatee turan. Yeroo sanitti Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo Fuwaad Mahammad alatti dubbii garee kanaatti kan jaame Abdulaziz Abu Musaa fi hoogganaa godina Baakol kan daangaa Itoophiyaa irratti argamtu Ubeed Nuur Lisee haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeefamuu dubbatanii turan. Mootummaan Somaalilaand ibsa isaa kanaan lakkoofsi haleellaa Lesaanaadootti raawwataman carraaqqii miseensota fo'achuu fi holollii garee finxaaliyyii dabaluun isaa baay'ee yaaddessee jira kan jee waggaa ta'u sochiin finxaaliyyii nageenyaa fi tasgabbii Somaalilaand fi naannawa balaa waliigalaatiif yaaddoodha jee. Mootummaan Somaalilaand biyyoonni ollaa fi hawaasni addunyaa Lesaanaadootti sochii finxaaliyyii dhaabsisuudhaaf tumsa akka taasisaniif waamicha dhiyeessee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hangafoota garee finxaalessaa kanneen sadeen ajjeeseetiin jira kan jee Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa seeraan haleellaa wayita banetti ture. Bara dabree dhuma ji'a adoolessaa Al-Shabaab magaalota naannoo Somaalee daangaa Itoophiyaa karaa Somaaliyaa wal daangesee irratti haleellaa banee kan ture ta'us humna addaa naannoo Somaalee fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin garee kun kan qolatame ta'uun ibsamee ture. Hidhattoonni garee kanaa yeroo takka kiiloomeetira 100 ol daangaa Itoophiyaa keessa seenuun haleellaa bananii tarkaanfii naannoo Somaalee fi raayyaa ittisa biyyaa federaatiin fudhatameen miseensonni garee kanaa 200 ol ta'an ajjeefamuu mootummaa Itoophiyaa beeksisee ture. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Taphataan sarara jidduu garee biyyaalessaa Firaansii fi kilaba Xaaliyaanii Juventus Paul Pogbaan qoricha qaama seessu fudhachuun shakkamee yeroof kubbaa miilaa irraa dhorkamuun dhagamee jira. Paul Pogbaan qoricha qaama seessu fudhatuun shakkamee yeroodhaaf kubbaa miilaa irraa dhorkamuu miidiyaaleen amanamoon gabaasaniiti jiran. Dhaddachi farra qorichaa seessuu Xaaliyaan hagayya darbe Juventus Udinese 3-2 yeroo injifatetti Pogbaan qoricha hormoonii testosteroonii guddisu fudhatuu himee jira. Taphataan Faransaay ganna 30 kun tapha kana irratti kan hirmaatin ta'us tapha booda kanneen filatamanii qorataman keessaa garuu nama tokko ture. Pogbaan qoricha qaama seessu liqimsuun isaa yoo mirkanaa'e waggoota 2 hanga 4 kubbaa miilaa irraa dhorkamuu mala jechuun miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kilabni Pogbaa Juventus ibsa baaseen taphataan kun yeroof dhorkamee ibsee dhimmi itti aanu maal akka ta'u irratti mari'atamaa jee. Jarmiyaan addunyaa dhaabbilee farra qoricha seessuu biyyaalessaa Pogbaan seera farra qoricha seessuu kan cabsee qoricha hormoonii testosteroonii guddisuu fudhatu isaatiin ijee. Testosteroonii hormoonii ga'umsa taphattootaa cimsu waan ta'eef seera kubbaa miilaatiin dhorkamaa ta'uun ni beekama. Pogbaan guyyoota 3 keessatti ragaa qorannoo dhaddacha Xaaliyaanii dhimma akkanaa ilaalu kuffisuu dhiyeessuu qaba. Yoo sun hin taane adabbii waggaa 2 hanga 4 ta'utu isa eeggataa jedhame. Paul Pogba Manchester United walii galtee qabu erga xumuree booda gara kilaba isaa duraanii Juventusitti waggaa dabre deebi'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee erga Xaaliyaanitti deebi'ee booda irra deddeebiin miidhamaa waan isa mudateef taphattoota muraasa qofa irratti hirmaatee taphate. Irra deddeebiidhaan miidhaan kan isaa qunnamu Pogbaan dhiyoo dugdi isa dhukkube taphataa akka hin jirre leenjisaan Juventus Massimiliano Allegri ibsanii jiran waancaa addunyaa Qaataar taasifame irrattis miidhama isa qunnamu.